Taalibaan baay'ee faayidaa guddaa qaba. Akkasumas fuula keenyaa gugurrii akkasumas immoo wantoota shiffitaa xalaa waan akkasii fuula keenyarra irratti argaman ni balleessa. እንደውም fuula qofa osoo hin taane qaama hundumaa yookiin immoo rifeensaaf illee ni oola. Akkasumas immoo wantoota shiffitaa akkasumas fuula keenya isa qoqoncoorree in lasallasiisaa fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Akkasuma itti fayyadamaa isiniin jedha. Ashamaa akka fuunii hordoftoota kabajamtoota channel YouTube Askaalech jalatti argamtan jirra jirtu ar'ammoo faayidaa taalibaa qabadhee dhufeetiin jira. Warreen YouTube kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan warreen maatii kiyya taatan immoo share like gochuudhaan jabeessaa isiniin jechuun jaalladha hordoftoota kiyya. Egaa ar'ammoo baay'ee tokko kan natti tolee fi akkasuma anarree faayidaa irraa argadhe. So akkuma argaa jirtanii taalibaa ni qopheeffattu. Taalibaa maankaa 2-3 singaa akkanatti bishaan daffaa yookiin immoo daffaas ta'uu baatu wantoota meeshaa qopheeffattaniitu meeshaa sanitti maankaa 3 yookiin immoo amma qabdan jechuudha ni fayyadamtu. Erga fayyadamtaniin boodatti abidda irratti ni daffistu. Daffistanii daqiiqaa 5 yookiin immoo daqiiqaa 3 gaadha. Taalibaan dafeetii bilchaata jechuudha. Akkasumas immoo ni bishaan ho'aa yeroo itti nam'etti inni ofii isaatiif iyyuu ni intinisaa keessaa ba'a jechuudha. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan daqiiqaa 5 yookiin immoo daqiiqaa 3 yeroo daffistanii inni yoo daffee takattakee taalibaan suni akka kireemii yookiin immoo akka shaamboo jechuudha. Waan akkasiiti of keessaa qaba. Viitaaminii C of keessaa qaba taalibaanii. Akkuma beektan zayitii taalibaan egaa dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaaf faayidaa ni qaba jedheetoo in yaanne ingitii yaa'u faayidaa ni qaba. Borcillee ni balleessaa. Taalibaan faayidaa guddaa qaba akkuma beeksanii. So baay'ee fuula keenyaaf immoo baay'ee mirxii kan ta'e. Kireemii akkasuma wantoota fuulaaf oolan hunda ni caala jechuudha. Kireemii adda addaa dhugaa dubbachuuf itti fayyadamaa isiniin jedha. So akka waan salphaa waan mana keessatti argachuu dandeessan akkasumas immoo bakka fagoo deemuu akkasuma qarshiilee baasii kan hin qabne taalibaan kun egaa akkanatti daffistaniin boodatti erga daffee inni akka antirii wal qabata akka shaamboo jechuudha. Shaamboo mataa dhaffee rifeensa ni lasallasiisaa. እንደውም iddoo qaama nama gugurraacha'ee gaafa akka kireemititti akka kireemitti jechuudha. Ingitii akkuma argaa jirtan kana yaa'u badda irratti fireensaa jalatti afaa isa baddaarraa kan ammoo እንደውም firee wajjiniin illee warreen dibatanii jiru. So fireen isaa kuni wanta indrii jedhee miti bishaan isaa qofaadha kan barbaachisu. Kun akkuma argaa jirtanii adii afurdaadha akka shaamboo jira. Akkanuma shaamboo kana fuula keenya misaacii yoo goone እንደውም fuula keenya bareedaa illa sallasiisaa fuula qoqoncooree illa sallasiisaa akkasumas ni bareechaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii akka shaamboo ta'aa jechuudha. Akka shaamboo kan ta'u kana rifeensa illee ni ta'a. Akkasuma fuula keenyarree wantoota akkuma isinitti mee wantoota gugurraacha ta'e kan alma salphaadhaan ofirraa balleessinudha jechuudha. Ingitii akkuma argaa jirtanii ani amma akkanatti qopheeffadhee ergan ka'ee boodatti fuula kiyya akka misaacititti kun akkuma argaa jirtan baddaarratti ofii isaatiif jechuudha.
baddarratti xallalamee afaa fireensaa jalumatti afaa እንደውም yeroo baay'ee yookiin immoo sorbee tokkoof sin fayyaduu danda'a yeroo kanatti baay'istanii hojjetatanii firiijii keessa gootanii yeroo barbaadanitti dibattu jechuudha yeroo barbaadan akkasuma ganama ta'ee galgala ta'ee guyyaa ta'ee yaw foolii hin qabu maal hin qabu duqeetii isaa osoo ta'e gin duqeetiin isaa michii waan akkasii nama dhoofsisaa እንደውም namoonni tokko tokko duqeetii fayyadamu nuuf duqeetiin intini foolii waan qabuuf duqeetiin fayyadamu isa kana fayyadamu wayya maaliif jennaan foolii hin qabu maali hin qabu gaafa duqeetiin sun gaafa daakkamee foolii qaba ka jechuudha akkuma beektanii talbaanii እንደውም talbaan baay'ee ariifidha warroota borcii qabanillee borcii ni balleessa akkasumas immoo wantoota fuula keenyaaf illee qaama hundumaaf ni oola jechuudha bakka barbaadan dibachuu dandeessuudha harka keessanirraa jilbarraa wanta bakka nama gurraacha dibachuu dandeenya foolii waan hin qabneef homaa waa tokko foolii hin qabu akka bishaanii jechuudha baay'ee ariifidha kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota kiyya እንግዲህ akkuma argaa jirtanii ani fuula kiyya torbee lama hin caalu jechuudha yeroo torbee lama hin caalu yeroo bakka fuula kiyya naaf sirreessu akkasumas immoo akkas waan kushiinaa keessa waan dalagu kan yeroo hunda bakka abiddi akka xalaatitti fuulli kiyya kireemii hedduun fayyadame garuu naan fayyadne narraan balleechine erga garuu talbaa kana fayyadamuu qabee baay'ee tokko fuulli kiyya liwwennati argatee jira galata waaqayyoo እንግዲህ ስንሌ ተፈየደማ ስንን ጀስቱን ጃለዳ አኩማ ቤከሙ ያው ታልባን ቪታሚን ሄዱ ኦፍ ኬሳ ቀባ እንደውም ኛታ ትሬ ወር ኛታ ሳጃለተን ሬ የሮ ኛታን ባቂ ከን ነመት ጀሉ ለጀቹ ወርክተኒ እንደውም ደፍሰኒት ለዮ ዱገኒ ያኒ ዱቄት ሳይቹላ አክስሙስ ሞ ሪፌንሳ ጨጨቦ አክስሙስ ከምቡቀውሌ በቃ talbaan anamman እንጀራም ፋይዳ ጉዳ ቀበጅቹላ ከናፍዩ ይተፈየደማ ስኒን ጀቹን ጃለዳ ማለት ጀነን ፋይዳ ሄዱ ቀብ እና ከስኒን ጀቹ ጃለዳ ሃኒ ክኑ ከና አንገ ቶርቤ ተቆ ቆጴፈዴ ቶርቤ ተቆ ሙሉ ጀቹላ ይሮን በርባዲቲ ይሮ አኒ ዲቃቴስ ዲቃቹስ ባቴ አም ፈከኛ ቢሮ ተቆ ኦ ዲበቴ deebitee dhiqattee deebitee ammas immoo dibachuun hin dandeessa jechuudha akka bishaanii jira bishaanii yaa'u akka bishaaniiti fooliin qabu maaliin qabu yeroo dibattanii baay'ee tokko namatti tola fuula namaa illa sallasiisa እንደውም dhugaa dubbachuuf hedduu akka kireemii caala jechuudha kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha so egaa kana fakkaata jechuudha isa itti aanutti immoo asirratti viidiyoo bareedaa qabadhee kan dhufu najajjabe saasiniin jechuun jaaladha akkuma argitanii ana baay'ee tokko talbichi natti toleetii jira fuula kiyyaa firree natti simammayee jira soo sinillee itti fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha namni tokko gaafa faayidaa ofiif argate nama biraatiifis gaafa qoode itti fayyadamaa warreen fuulli keessan bogurri akkasumas immoo wantoota gurraacha xalaa waan akkasii qabu talbaa kana itti fayyadamaa isiniin jedha akkasumas immoo wanta raawwatan akkasumas immoo gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti na barreessaa saanduqa post jalatti na barreessaa nan ilaalan nan dubbisa najajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha akkasuma hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtanii so anga torbee tokkootitti firiijii keechanii qorraasaa እንደውም qorree yeroo qorraasaa firiijii keecha fuutanii dibattanii hedduu namatti tolu maaliif bishaan isaa kanas immoo intini gootanii barraada jechuudha akka intinitti naqxanii barraadaan beeku yaa isatti naqanii yoo itti fayyadamanis fuula namaatiif gaariidha yaw ammaaf ani kuninatti tolee jira sinillee itti fayyadamaa isiniin jechuun jaalladha
Nah kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa ana baay'ee tokko fuula kiyyaa bareeda naa godhe akkasumas baay'ee faayidaa guddaa irraa argadhe. Kanaafuu isinis immoo itti fayyadamtanii akka irraa argattan abdiin qaba. Enggidih viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechuun jaalladha. Egaa faayidaan talbaa qabu hedduudha. Wanni waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Wantoota gaafii isinitti ta'e immoo na gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Turtii gaarii.